Why? Dapat mo. Firsan? Wain mo na nga matamba siya. Ya Rabbi khiya ko man tadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله عليك يا ربي خيا كومان تادي روتي إذا إسي مسكين تتي ربي تسكما جربا بجرتو تقوتي أخنو داوتو تخيا أركا أخنو لا أركا ميلا ربكم صدار داداتي أركا أخنو فرسان الرأي اللي سيري خيتين جرلا وان إسين دما خيسا قوكتون في طولاد كان يأتشو داما إسين كنو سيري دا تقوتي بخاقا نتأفو فامي دابو يا ربي خيا إذا إسين أكان أكيد نما ميته نما في تجفتي يا خالق وي مو نما مسكينة ميته والله لازم أكو ما خيان يا ربي خيان سمتنا سلامكم ما خيان ما تشوفته بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي خيان مشان يسمعين الكرديسي فيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجت سنين جاء قبل يوم تداوتو تخيا سلاكان شيطان أني راحت وكيف تمرتي isin hari kabdu sinin janna inga kabjam tatawto takhiya kuma agartani an ilman kiyo foradde jiraje chuda firsan asumatin manet gollafe manu khana kaysa kam baneti foradde jiraje chuda alhamdulillah rabbil alamin isille qabetin hide khaye abdullah nimo akuma agartani video rata kumal ku jirtani ega mana yusuf kude hinde binaje chuda achi jira sanuma ko kabjam tatawto takhiya an jechu arran tana khunno jolet yes foradde jira alhamdulillah rabbil alamin guyyaa lameen kana viidiyoo isinii marree dhiifama gaadaa wantoota xiyyaa isa qotte jechuun keessanii leen hin oolu waniniin viidiyoo mariniif mashaakila firsan wajjiniin mashaakila addaa keessa jirra garuu arraan tana alhamdulillah rabbil aalamiin firsanis qabeetiin jira qabeetiin hidee mana kana keessa dhiise maami qabeen mana kana keessa dhiise arraan tana inshallah yoo rabbi jedhe firsan niin fayyisa abbaa mana isiitii wajjin ولين قرسيزة جتشونا دعائنا أفكودا إسن إن شاء الله يا ربي نجيه فرسان قبيه في ديتين أكاسيتي أشونا يوسف برجلا يوسف اللي قلديم جئني قروا إني هندفنا بيفما أما إتدولي عن اللي خوتو جنان حياتي قبودن نين دفا نانجي ترى إن شاء الله يا ربي نجدفونا له قروا الحمد لله رب العالمين فرسان وانسين إرتي نهيته نميدو جرتوفي وانسين اتدم فايو خانا سنتي هنده يسيتو يو فايو سيري تغوتيس كانت قاودتي مي واونداو خيسا باسا يجودا إن شاء الله أرانتنا فايسيتي نتا يسي ديبسا فرسان درانيتي دعائنا أفكودان سننجا قبل يوم تتداوتو تخيا دعائي تسنين نبرا دابد دادا كفرسان فايته خرا يسي خدراني رد ديبتو دعائنا أفكودادا أما خياتين في ديرفا مامي سيني ليكي قدام ديمون كتاي فوتوس كوي الرد واخير كتا تايدو جت هنواتو الرد الدواغي واغا كأجايب الكتا نجي انجراتو نسجي بكا اتفاي والقرت قوة بك أكاتا اتنميدو جرت وان إرن نميدو جرتو قرتيمي أنينتو وانين سيقود ديمانا الراقب دكو قالا كناخي وان تكسر راقب ومالين سي راقب دكو مالي سيفي فايو مال وليداتا مالتين بيقام فايو مالي رجل دليدي نميدو دنديسري دا بشانا خانا نسفي دا كس مالي نمتو مالي رجل نميدو دنديسري فايو وجه أم فايو نسماتو ناجي أكنا نبوتي قوچها ما نتيمتي أكم نقوتي قوچاتي رد دليدي قوچها ما نتيمتي أكنا الدني إسي وجدي بس لينا وانا رد دلقي جتي إيسا والقراني مالتين بيقام بلايتي تياسي أيه وبلايتي جارتسي dimma maali irratti akkasii mere atoo dimma maali irratti isii jala deemtee dalagachuu eegalte maallaqa sii hanniti moo maal sii hanniti maallaqa naa hanniti hedduu godha maal sii hanniti maallaqa meeqa sii hanniti maallaqa wallaahi zaaban qabu maallaqa jettee ati dhiiga ilmaan oromoo dhugu jirtu sa dhiiga yoomii dhiiga sirraa baasee dalakka nama dhiiga sirraa baasee maal dhiiga narraan baasne lakkii bareedduuti ishee eegaa maallaquma jettee ati mika kana hunda godhu jirtu eegaa maali jetteeti maallaqa haay maallaqni lubbuu namaani bitaa eegaa aniintu maali rakkinni ati narraa qabdu maali dhimmummaan ati ilmaan na jala miitee ana na miitee abdallaa yoo akkam godhi siin jette isin ajjeesinaan jette abdallaa fi isaanis wayil guyyaa dhiyootillee dawaa takkaan makkannite dawaa sanillee nati qaran na duraa buune taa abdalla godhinaan jette edaati dawaa abdalla godhuudhaa mana kana dhufte maa dooma godhuu dhufteewu dawaa itti godhinaan jette san na duraa buute ayyee takka ammallee takka hin qabu takkam goota adda isin gaafti
Addes hin baas daddaa kofal taasan. Isin ajjeere amboodun waan namni amriin akkanname. Mudiira kiyya amriin akkanne. Mudiirri kee faaya odessa. Faayaan akka ta'u jirtu nagarreeti. Akkam ta'u jirtu. Hidhamtee Yusuf biratti akka dararamu jirtu nagarreeti. Nama meeqa qabdi karaa kanarra nama santu dawaa waan isiin itti dhaabde namni bareedu. Namaa jira sa? Eessa jira namni sana? Maaltiin beeka isii wajji dadagalii bakka isaan galanii beekaan shaaruma irra nan dhufan. Ragama isaanii ni qabda. Bilbila ragama ni qabe. Akkam dubaree waan namni godhisiin jugoota intala musliimaa taateetiin musliima akka keetii biita nama akka keetii kan nyaatee dhugu haadha ilmaanii fa'a abbaa ilmaanii fa'a. Anammoo maana qixaatta karaa gabaabaa. Maana qixaaxaan maali? Dhimmummaa si kanaaf ganaa si tuqu nagadhiisiree. Si akkas gadi hin dhiisu gadi maati kana faan irra si gootee fi hunda laalu malee. Hai akka irratti hin dadheewwan si dhiisa. Dhiiga maal nu dhuyti? Akkasii kun kabajamtoota daawwattoota kiyyanii agartanii firsaan qabeen harkaa qabaa jechuudha. Inshaallah firsaan gadi lakkisu siirii faayaan akka amma ati siirii mugu Abdallaa fi Liinaa adda baasisin jechuun si kalite harkaa qabteessa. Hayyee eessa wal bartan siinisiin? Eessa manni miigeela teeti? Hin beektu re'ati maaliif beektaan? Eewa akkam taate hayyee ichi wal bartan akkamirra wal baruu dandeessa namni kun achi dhuftee miiciyyoo san biraanis achiin dhaqe. Hayyee Ergaan achi dhaqe booda mana hiyyanna bira dhuftee achi wal barree mana gahee wal gaggaafanne kullisa wajji qamaa wallee guyyaa hammanni keessa akkana raqama hiyyana irraa fudhattee naa bilbilte. manni kee eessatti si bira dhuftee? Ogguu dhuftee maal si biddee dhufte? Ogguu dhuftu moo? Hayyee badaqashtii biyya maal naa biddeette sa? Wanni isiin naa fidde. Kijiba himu jirta gaasa amma harka kijibaan wallahi diinaa dhugaa sii mu jira ambisee kijibaatiif gisee dhugaa addanan beektu. hayyee sinii siin beekaban hayyee maal si fidde maal si wanni isiin naa fidde ni beektaa guyya san muuzaa fi burtukaana tokkollee naa fidde oduma teenyee qamoo jirruutiti mataan na dhukkubi. Mataan na dhukkubeeti mataan na dhukkubaa kanii naa bitti jeemcaa tokko kan bira taa'u jiru ergannaaniini dawaa nuuniin qabaa jettee dawaa takka wanta zanjabiilii fi dawaa takka walitti deemti waliin neeyxee akka diifafaatiin na qabee naa kan nite dhukkubi. dawaa isin si hannite akkasuma kun kabajamtoota daawwattoota kiyyaa dawaa guyyaa mana kiyya dhuftu muuzaa fi burtukaana naaf fidde gas booda osoo qamoo jirru mataan na dhukkubee fuutee kiniina naabitii jee nama ergannaan akkuma dhageessan kana gaafannoo akkasitti dawaan sheekarraa bideen qabaa bareedaadha dhugii naan jette akka jajjamiilaati maal jetti nakkannitee eegaan dawaa san dhuge booda if quban qabu if irraanfadhe if dagadhee bakkaan jirus hin beeku eegas booda khalaas akkasitti jireenya isii wajjin itti fufee jechuu jirti. Egaa akkuma beektanii dawaan isii nama kannitu kan nama fayyisu osoo hin taane kasammuu nama hadoochee jireenya nama bareedaa keessaa fuudhee jireenya fakkataa jireenya boorawaa jiraachise akkasitti jechuudha jireenya bushaawaa jiraachisu jirti jechuudha isiin. Isii tana gajaarsanii qabdi abbaan mana isii amma duree walilleen agarre naaf inni. Abdallaa wajjin walitti dubbatanii niin dhufaa jee akkam keessa akka jirtu naa himaadha dhufeetiin fuudhaa jee anilleen Abdallaallee mana hin jiru mana deemeetiin jira akkanatti Yusuf bira jira jeeni sababa sanirratti hafee jechuudha abbaan mana isii arraan tan ammoo inshaallah dhufuun oolu itti dawwaleetiin kootuu jeeni Abdallaadhaani Abdallaalleen isa dawwalee kootu jeeni jiraachuudhaaf daawwattoota kiyya inshaallah dhufuun oolanii du'aayii nuuf godhaadha firsan irraa har'aan tana dhukkuba isii keessa jiruu fi waan faayoon goote hunda irraayin baasa waan hunda irraayin xumuraa jechuudha qaama isii kana keessa gaani beektanii akkoo isiin siirii nama goote qaama keessa nama awwaaltu qaama rafaa nama hodhuun ooltu isii tanaa sammaga akkuma Abdallaa sanitti bakka dhibba takkatti itti hodhuun ooltu inshaallah sanumaafu meen ilaallaan isin jaa daawwattoota kiyyaa waan isin irra geessite du'aayii nuuf godhaadhaan isin jaa hayyee bata firsanti jiru firsan keessala isa jira reemma keessala isa jira himi qaamaan beeyne hin beeku ree adda baane naaf inni karaa deemtan sa'aatiin sasinii nama miidhaatis ichi miidhettanii guyya sanii waliin agarre naaf inni waan bareedaarra jirtu ammaan tana duwara eessa jirette hin beekatte numaatu hin beeku reettee bara afaan jajjabaanatti naasee ka maali wanni na kofaltu akka qabde yaabooti dubbii kee tanaas kofalchisa sasiin tumuu dhabe tanaaf na tuttee bartu michi ka duraaniitu siif gaa laa na kofaluun kee hunqa tuffiitii jaagarsi ay duba eessittee keessa dhiiftee keessa lanaa jala deemaa waardiyaa isaa yoo golee kee baaltoo ofirraa baasi halkay hiik eessa keessaa qabdamee waan takkaa hin qabu waan takka akkamitti hin qabne qaamni kee kun guututti fatishiidha barbaada harka na hiikayyee sinii harka haay eegaan fuudhe maali kun intal
Aku masyaytana dikata tanah pabalaw. Isang bilang syaitan rajim. Malin kan? Sumaw sa dadat inigawan. Mal tada sinjawan. Mal tada kersan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna syaitana kersa sami kas ke sedera. Kage kan? Why? Takut ni. Firsan? Why mo na mata basyayta ya rabbi khiya ko man tadir. Auzubillahi minasyaitanir rajim. La hawla wala quwwata illa billah alayka ya rabbi khiya ko man tadir wati. Edaisi miskin ti rabbi ti sakuma jaraba bijurtutti goote kunno daawwattoota kiyya arkaa kunno lal arkaa meela rabbuma sodaadhaadhaati arkaa kunno firsan irraa illee siirii keetiin jirala waan isin nama keessa gurguduufitulan kana jechuudha amma isin kunno siiriidhatti goote bakaa kan itti afuufamee dabbo yaa rabbii kiyyee edaa isin akkan akkitti nama miitee nama fitu jirtu yaa haali qabu wayii immoo nama miskiina miite wallaahi laazim Ako makiyan ta ya rabbi kiyan si mutan sila magmakiya imachu batte bismillahirrahmanirrahim ya rabbi kiyan mishana isumay narkadde si fayisa akase chuna daawwattoota kiyya kunno kuma agartani meela la miskina rabbi meela la rabbi musudaadhaadhala hunnola ni beekan gaasiiriin faayoo tanuma nama hundarratti tanumaa godhamaa bakka hundatti tanumaa godhama jechuudha hunno akkuma harku jirtan kana wallahi annu wali tembeegu hedduu takka garana nyaatte jechuudha wallahi hedduu garana nyaatte miskiina edaa isin akkana gooteeti amma beekni feesalis akkuma isii kanatti siirii tana qabaachuun dhabu wallahi nagayaa miti feesalis an kunno bahaaka itti afuufeetiin jira lukkeessa akka isiin facaatee homaa nangoonni firraayin itti afuufa La ilaha illallah ilmina ma edano hala kanan du'e kase chuda kabjinta daawwattoota kiyya inshallah feesalleen haala kanaan wannummaan if wallaalee if jibbee jireenya isaa jibbee akkasi deemu jiruufu kanaa jechuudha saniifuu daawwattoota kiyya du'aayi nuuf godhaadha anamma baaltoo irraa baaseetiin qaama isii hunda fattishee qaama isii kana guutuu takka baasee kana hunda akkuma beeytanii ni beeytan gaa'ee as keessaa hin fuudhee jechuudha du'aayi godhaadha ni fayyiti inshallah yeroo dhiyoo keessan ni fayyisa ammoo baaltoo irraa hiikeetiin irraa baaseetiin akkasi qaama isii kana hunda fattishee isii ilaalee jechuudha